Yooyyaa bitootessa 15 bara 2022 ashamaa harka fuunee hordoftoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu har'aa waliin Anjigsaa Sirnaatti dursa hangafoota oduu nan eegala. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo obbo Kennasaa Ayyaanaa fi Gadaa Gabbisaa dhibee wal fakkaataa obbo Battee Urgeessaa ittiin dhukkubsataa jiruun qabamuun isaanii barame. Muddeen tokko bara baraan guyyaa yaadannoo wareegama abbootii Gadaa Karrayyuu ta'ee akka yaadatamu Karrayyuun labsate. Waraanni Bilxiginnaa Wallagga Ba'aa fi Shawaa Lixaatti namoota 8 ol ajjeesuun tokko yoo madeessu nama 10 ol ammoo hidhuun dhaga'ame. Qabxiin seensa dhaabbilee barnootaa olaanoo akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 ifoomeera. Konkolaachisaan machaa'ee Doonaald Tiraamp barbaadaa ture buufata waraanaatti qabame. Kunneen hangafoota oduu turan amma bal'ina oduuttan darba. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo obbo Kennasaa Ayyaanaa fi Gadaa Gabbisaa dhibee wal fakkaataa obbo Battee Urgeessaa ittiin dhukkubsataa jiruun qabamuun isaanii barame. Miseensa gumii sabaa yookaan koree giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoo obbo Kennasaa Ayyaanaa fi qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Gadaa Gabbisaa gosa dhibee tiruu Hepatitis B jedhamu kan obbo Battee Urgeessaa ittiin dhukkubsatee hospitaala ciisaa jiru irratti argamu dooktorri isaan qorate akka mirkaneesse maatiin isaanii himaniiru. Obbo Kennasaa fi obbo Gadaan dhibee kanaan qabamanii jiraachuu isaanii kana ofirratti hin beekne yoo ta'u bitootessa 14 bara 2022 dhukkubsatanii wayita mana waldhaansaa geeffaman dhibeen kun irratti argamuudha kan maatiin isaanii dooktara isaan qorate irraa hubatan. Dhibeen kun daddaffiin yoo hin waldhaanamne daran jabaataa fi hammaachaa kan deemu waan ta'eef yeroon yoo hin waldhaanamne lubbuuf kan sodaachisu ta'uunis ibsameera. Obbo Mikaa'el Booran, obbo Gadaa Oljirraa fi obbo Lammii Beenyaa dhibee kanaan qabamuu fi dhiisuu isaanii ammatti wanti beekame hin jiru. Muddeen tokko bara baraan guyyaa yaadannoo wareegama abbootii Gadaa Karrayyuu ta'ee akka yaadatamu Karrayyuun labsate. Baasoo fi Dullachi ilmaan Karrayyuu marti bakka jilaatti wal ga'anii jiru. Ardaan jilaa Jireen Kaarraa fi Mootoma jedhaman guyyoota 3 dabran simbootu irraa dubbata. Hangafoota ilmaan Karrayyuu Qaalluu fi warra bokkuu dabalatee ilmaan Karrayyuu hunduu ardoota jilaa kanatti argamu. Qe'ee ilmaan Basoo fi Dullachaa erga gaddi seene guyyoota 100 guute. Guyyoonni 100 dabran Karrayyuuf yeroo hamtuu turan. Karrayyuun jila amma kanaan gadda keessaa bahuu mul'isuuf sirna haxaarii raawwate gadda isaas hoodateera. Sirna kanarratti yaadannoon tuuta abbootii Gadaa michillee wareegamaniif godhameera. Qe'ee abbootii Gadaa diinni dhaabbate abbootii Gadaa fi miseensota Gadaa Karrayyuu to'annoo jala oolche keessaa hanga lafa awwaalchaatti sirni haxaarii qulqulleessuu raawwatameera. Sirni qulqulleessuu kun gosa muka dhoqonuun jedhamuun raawwatama. Mukni addaa kun qunceen isaarraa quncee bishaan keessa bulee bariitee bishaan isaatti daadhii dabaluun bakkeewwan yakki tuutaa abbootii Gadaa michillee irratti raawwatame hanga lafa awwaalchaa sanatti firfirfama. Sirna kanarratti odaa fi ejersi ni dhaabbata. Kormi 5 ni qalama. Mallattoo fi ibsituun eenyummaa Karrayyuu faajjii diimaan guyyaa kana ni baha. Garriin ni afuufama. Kun Karrayyuun hoodachuu fi yeroo gaddaa dabarsuu isaa mul'isa. Dhumaatii aanolee fi calanqoo Minilikiin Oromoo fi eenyummaa Oromoo irratti raawwatee booda garjabinni abbootii Gadaa Karrayyuu irratti mootummaa Bilxiginnaan raawwate isa hamaa akka ta'e dubbatama. Karrayyuuttis addatti hammeenyi akkanaa sirna kamuu keessa raawwatee hin beeku jedhu maanguddoonni Karrayyuu. Sirni Gadaa Karrayyuu gaddaan haguugames gadda keessaa bahee dhalootaan wal harkaa fuudhamee itti fufa. Muddeen tokko bara baraan guyyaa yaadannoo wareegama abbootii Gadaa Karrayyuu ta'ee akka Gadaa hunda keessatti akka yaadatamu Karrayyuun labseera. Waraanni Bilxiginnaa Wallagga Ba'aa fi Shawaa Lixaatti namoota 8 ol ajjeesuun tokko yoo madeessu namoota 10 ol ammoo hidhuun dhaga'ame. Namoota nagaa gara jabeenyaan ajjeesuu hojii idilee isaa kan godhate waraanni Bilxiginnaa humna addaa Oromiyaa jedhee of waamu akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraandhala 28 bara 2014 godina Wallagga Ba'aa aanaa Diggaa ganda Bareeda Soorumaatti dargaggoo Loliiboon hin dhibuu jedhamu rasaasaan ajjeessan jedhu. Obboleessi Loliiboon miseensa poolisii humna addaa Oromiyaa kan ta'e Leencoo hin dhibuu awwaalcha obboleessa isaa irratti akka hin hirmaanne ugguruu maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwork nuuf himan. Waraanni Bilxiginnaa maatii miseensa waraana isaanii ta'e ajjeesaa obboleessi akka obboleessa isaa boo'ee hin awwaalle ammoo dhorkuun sirna gara laafina miseensota isaafuu hin qabne ta'uu kan ragaa ba'udha. Dargaggoon ajjeefame Loliiboon hin dhibuu siyaasa kam keessaa qooda akka hin qabnes odeeffanneerra. Oduma wal fakkaatuun waraanni Bilxiginnaa bitootessa 13 bara 2022 godina Shawaa Lixaa aanaa Abunaa Gindabarat keessatti dargaggoota Oromoo 6 mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuun reeffa isaanii akka dhoksan maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwork dubbise nuuf himan. Akka maddi keenya nuuf eeretti namoonni ajjeefaman kunneen ammaaf maqaan isaanii adda hin baanes jedheera. Ittuma fufuun bitootessa 12 bara 2022 waraanni Bilxiginnaa aanaa Midaaqany magaalaa Beellamitti jiraattota magaalaa fi hojjettoota dirqamaan hiriira ba'aa shanee balaaleffadhaa erga jedhanii booda uummata magaalaa hiriira baasanii rasaasatti dhukaasuun daa'ima waggaa 15 Ditaa Dammaqsaa yoo ajjeessan
barattuu kutaa 8 Caaltuu Tolasaa Gaaddisaa madeessuun hospitaala Beellamitti yaalamaa jiraachuu maddeen keenya nuuf himan. Haalli aanaa Midaaqanya daran jabaachuun waraanni Biltiginnaa namoota hedduu mana hidhaatti guuraa jiraachuus odeeffanneerra. Namoota hidhaman keessaa kanneen ammaaf maqaan isaanii nu ga'e keessaa muraasni Barsiisaa Tamasgeen Hirphaa, Barsiisaa Lammeessaa Gabaasaa, Hojjetaa Waajjira Lafaa Darajjee Baayisaa, Garramuu Raggaasaa, Gaaddisaa Buleessaa, Biyyansaa Bantii, Baanee Badhaasaa, Bayyanaa Tamasgeen, Tamasgeen Waqxaasuu, Tolasaa Gabree yoo ta'an namoonni maqaan isaanii ammaaf adda hin baane hedduunis jiraachuu odeeffanneerra. Qabxiin seensa dhaabbilee barnoota olaanoo akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 ifoomeera. Haaluma kanaan saayinsii uumamaan barattoota idileef dhiira 363, dubartootaaf 351 yoo ta'u, saayinsii hawaasaan barattoota idileef dhiiraaf 264, dubartootaaf 254 ta'uu ibsameera. Akkasumas saayinsii uumamaan naannoleen guddinarra jiranii fi horsiise bultoota barattoota idileef dhiira 351, dubaraaf 339, barattoota qaroo dhageettii hin qabneef koorniyaa lamaanuu 300, barattoota dhuunfaan qoramaniif koorniyaa lamaanuu 380 ta'uu eerameera. Saayinsii hawaasaan naannolee guddinarra jiranii fi horsiise bultoota barattoota idileef dhiiraaf 254, dubartootaaf 250, barattoota qaroo dhageettii hin qabneef koorniyaa lamaanuu 250, qaroo dhabeeyyii koorniyaa lamaanuu 200 kanneen dhuunfaan qoraman ammoo koorniyaa lamaaniinuu 280 ta'uu himameera. Dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa hordofuuf saayinsii uumamaan qabxii gadi aanaan 300, saayinsii hawaasaan qaroo dhabeeyyii irraa kan hafe hunduu 250 yoo ta'u, qaroo dhabeeyyiin koorniyaa lamaanuu 200 ta'uun eerameera. Kunneen oduu biyya keessaa turan amma oduu biyya alaatti hin darba. Konkolaachisaan machaa'ee Doonaald Tiraamp barbaadaa ture buufata waraanaatti qabame. Namichi machaa'ee buufata humna qilleensaa Ameerikaa biyya Ingilizii magaalaa isaaf argamutti pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp barbaacha dhaqee qabamuu poolisiin hime. Namichi gaafa wiixataa ganama ture buufata humna qilleensaa Raaf Miilden Haal jedhamutti Tiraamp nan argadha jedhee kan abdate. Poolisiin isaaf akka himetti namichi poolisii ministeera ittisaan akka to'atamu tumsa taasiseera. Namichi qabame daangaarra darbee dhugeera jedhameera. Qondaalonni taatee kana gabaasan biyya dogongoraa jechuun namichi bakka dogongoraa pireezidaantii Tiraamp barbaacha akka dhaqe akeekuun barreessan. Dhuguma garuu Tiraamp humna qilleensaa Ameerikaa daawwatanii turan. Kan isaan daawwatan garuu bara 2019 gara Vietnam imaluun dura bu'anii xiyyaarri isaanii Air Force One jedhamu boba'aa guuttatee ture. Pireezidaantii US duraanii yeroo ammaa Filooriidaa jiraatu Doonaald Tiraamp pireezidaantii Ameerikaa 45ffaa ta'uun filatamanii waggoota 4 biyyattii bulchaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qindeeffanne kanneen haga ammaatti hordoftan ture. Oduu biraan haga walitti deebinutti turtii gaarii.